Hashama harka fuunee isiniin jechaa kan amma daawwachaa jirtan yuutuuba madda koflaati. Yuutuubni madda koflaa isiniin jaa. Kofoluu keessan dura subscribe godhaa, like godhaa, share walii godhaa. Gamanumaanuu karaa salphaa ta'een bilbila keessan qofa fayyadamtanii karaa maallaqa itti harkattan karaa 2 qofaa jira. Paakeejii qarshanii qofa hidhattanii guyyatti maallaqa hanga 500 takka itti dalaguu dandeessan. Karaan tokkoffaa chaanaala yuutuubaa mirqaansaa entertainment jedhu subscribe godhuu, like godhuu. First like fi first commentiin 200 isiniif kannisiisa. Subscribe tokko 100 isiniif kannisiisa. Itti aansuudhaan karaan ittiin maallaqa bilbila keessan qofa fayyadamtanii ittiin hojjechuu dandeessan inni biraa kan hafe inni tokko bilbila keessan gurgurtanii maallaqa san itti nyaachuu fi nyaachuu qofa. Kanaafuu subscribe godhuun dagatinaa. Kofalaa yoo kofli garaa isin dhukkubse manaa fi maadaqaa lamlam wireless bitadhaa dhugaa.